كنيا بايو دي سادون كنا في التجيت هم عدو كن هاي مكة إيشنا ما دمنته يعني أنا أخذت كراسي نادي نقام قروة دبيل لا بايو لا دائما ما الفكرة ولا تدور لكني ما تفكر في الحياة السنة دي ما تاجي لأنكم يوم فرد زمان خانيت يتدين بشاس أنا ركاب النتي إذا إني خرج ولا لا دبي فيفو يجيب بيكون كن يجيب بسيفتي إني أكو بليتي سادسة ديمو كونو أصلاً دامي أكس ويا بر خلاص كيريا أشتي ديسي أتونا تجراسو تأه كيريا ركاباس نت اسمه يجوب ولا نتيجة لا اسمه يجور خروج أمنا برديمني خين حق قولي تجار كاتب سنة قد نكنو يوكان حاجة نينوتنا كيف إيه كنا واي كذا أجن ورانا تيجي في بارك أجن أرك لا تجلس جرابر ماتي دوات تقول جرامتي ما يدوات تقول جريا ماتي أكم قونا مي أم هاي أنا سيمباي قبّا أنا راني تلاقوا مو أكم قونا مي لا برا تلاقين أسمعني كده يا مكي كما كان أما gama tokko ni tidak mungkam nufayo ati gar tokko yon deemte an gar tokko ni Yusuf arkeetiin hin jira boollata gagee keessa akkana waa itti qaqqaba boolla san keessatti amma arkeetiin dhufe bar edaas laallee bannu edaas laallee gongoon opereetii jilaajjeesuun ooti jee na haasa kiyyaan kaameraa naannoo sana hin jiru mul'atu sammoo sana akka inni itti ergatee bira hin jiru kuusan garuu kan inni biraa hotee tarii bilbilaa waan mataa jechuudha bartanii kiyyaan suni numa kiyyaan kaameraa sun ammas nyaata fa'aa fiduuf hin oolu bahe magaalaadha nyaata fiduuf hin oolu yookaan dhugaatii fa'aa fiduuf hin oolu kan waraana sodaata hin deemu sun barqarshiidhaan guyyarraa kaameraa kana qabu sana qarshii meeqa fudhataa barmaqqee yoosoo kan haadha qiceen dhiiraa naa kan nayyee waan hin suuqaan dhagee dhufu Yusuf akka uumatti nyaataa dhugaatii argatee as keessa nama toon nyaatee oolee bulaa gaara kana jedhu amma dhiira hanga fidatee dhufe kiyyaan kaameraa dhaa fudhate akkana gizee inni kaalicha wallolu jiranii dhagee kiyyaa kaameraa dhiiraan kiyyaa hanga harkina irra gaggootee kaameraa akkasii qaba midhaan tuun dhagee makkee maaliif irraa yaa'idha isaati Yusuf sodaattaa dhiira sodaa miti bar akkasii makkee ammaan tana haanee yaanee bakka Yusuf jiru san ankalee adda baafadheetiin jira achisi dhufa waan isaa san ati hin sodaatin an Yusuf asiin itti haasawa ati waan isaa san dhoyitee takkiin harkaa cabsita takkiin harkaa darba harkaa fuuta. amma Suleeman yoomaaf nuun daballe amma Suleeman akkamitti qabamuu hafee Suleeman silaa iddoo inni irra deemu san siirii itti godhee fi sanirra dhufe nagaan viidiyoo isaa argeen ture ankaleessa nagaa gaafataa ture akaakeetta taa'ee bakka kam akka inni jiru hin beeku malee tulluu kam irra akka inni jiru hin beekne malee Suleeman nagaa gaafataa ture. Waraana gaafadhee bakka sanii deemne ture Yusuf irra dawasan fuuneeti deebinee Suleeman qabna. Ankalla dhibu garuu Yusuf erga akkasitti as keessa deemaa olee deemaa bule waraanni kee kun kan eegan maal eegaa jiru. Bar waraanni kiyya Yusuf hin tuqinaadha garuu akka gabbeessuu kan dheenye godhaan jeen malee gaara kana keessa deemaa bulu dhakaa nyaata makkee beekan dhiisee bar gaara keessa iddoo fedhe taa qayyaratu maaliif hoo jette gaduma bee magaalaa kan dheenye akka nyaataa fi dhugaatiin harkan dheenye saniifi bar amma yaadeemnu mee amma garamitti argitee dhufte maal deemu amma akkana yaana deemu akkana yaana kai mala amma jechuudha faayo amma waan gochuu qabnu waan yeroo dhiyootti ittiin injifachuu qabnu yookaan ittiin qabachuu qabnu maal gochuu qabna beektaa yookaan itti siqnee Yusuf irraa fiigu yeroo nuti siqnee nu dawaa nutti hafacaasu akka dawaan isaa sun nutti nammine jalaa dheessinee dawaa isaa utuu gadi naqu as keessaa osoo hin bahin akka nuti tuqoon dawaa sana of hin qaabnee jennaan yoon irra bu'ee barani akka nama feestala bishaaniin naga ibidda darbamee gatte akkasitti walii guutamee hafaa bara. Amma maal jedhu malaree jabaadhuu fiigi kaati jalaa yoonni sitti garagalu jalaa fiigi yoonni sitti darbachuu jedhu jalaa fiigi. Ambaruu nataan illee qabu yaa basiiru mutiyyoon na fayyada hajjimee adiidhaa iddumaan fiigaa kennee dhugattu yaada bareedaa fide bishaan sanoo ganna ga'ee fitte hiriyyaan fayyituuf illee hin jirtu Yusuf nagaan argee keenya seen. Fudhatee innumti iyyuu jechuudha hin ba'u hiriyyaanis hin baatu. Garuu akkasumatti callisnee deddeebinee bakka inni jiru qofa laalla taanaani
tasumayyuu jechuudha isa harkatti hin galfannu. Kanas itti siinyati bubbunee heriyyallee isallee laaffifnee qoonqoo nyaannee miti. Laaffisnee dawaa sana gizeenni nuti nagajee dura fiinyee gizeenni sinitti nagajee dura fiinyee gizeenni dawaan harkaa dhumate. Takkillisa harkaa heriyaa babal'aa takkillisa qabdee dhiiraa hafalatu. Dhaggeeffadhu wanti gochuu qabnu halkan kanaaf eeggachuuf. Amma faayo amma nuti kaanee gara sanatti deemnaati. Ni deemna rakkoon qabu bara Yuusuf nama hunda haadha ilmoota akka hundeetti biteetini akka inni haasawaatu halaasi biyyoon beeku beeytee yadiidai. Kunoo dhufattee gara keessa jirti. Itti bitte? Eeha dawaa sana harkaa fuutu jeetiin haasisiiftee inni obboleettiin dhalaadhaa isaan dhufte jeettaa saame dawaa akka harkaa fuutu jeetiin itti bitee bar. Yuusuf amaneetu matti siqaa garuu. Garuutti siqa haayee bir biyyoon gara keessa jirti malee. Amma isi sarakam godin faida. Yo dawasa Yusuf irraan fuudhin mucaa xiqqaa bareedaa tokko qabdi ilmoo asiidhaa harkaan qaba dawasa harkaa fuudhii jeetiniin kuni kan ishee ati Yusufitti bitteeti mucaan xiqqaan kun tayyee kun la nagaan ta'u jira yoo isiin dawasa Yusuf irraan hin fuudhin ilmoo isii tana harka harkaan ajjeesa an dhiiga namaa dhuguu da'u yaadeetiin jiramma namni dhiiganii dhiisee nyaachuun dur dhiimiseeti waa kichaa taatee dhiiga bareedaa qabdi. Waraanni kee gaara kana keessatti waa tokko qabee ajjeesu maal dugdaree dhiiga maalii dhugdu? Haa ilmoo tanaatiin dhuga dawaa Yusuf irraa yoo fuudhuu baate. Amma isheen isa hordofaa jirti jechuudha. Isa hordofaa jirtu kun ilmoo kana riibaa keessatti isin agartu. Gartuu laa ilmoo kana taphatu jirti. Akkasii ammoo yoo isiin dawaa sana harkaan hin fuudhin. Isheen amma ilmoo kun dhaba jettee dirqama raawwachuu qabdi. Ilmoo argachuuf hin teessan ilmoo tana. Takkiin guddifadhee ilmoo xiyyata Yusuf narraa ajjeese sanfaan kafaladha. Takkiin isa sana akka ilmoo tana akka fadheen godhe jechuu akkasii isiin amma gaara keessa jirti. Ilmoo isiidha hoo isiin dawaa Yusuf irraa fuutee hin fidin hin argattu jechuu. Ayyee. Akkasii nama meeqan itti bitee jiran nutis kaaneeti laallahaanee yaanee. Atama mucaa baattee deemtaaree mucaa daa'ima kana. Akkasii waggi. Eefaayoo. Amma ati dawaa Yusuf irraa fuudhin ilmoo isii tana hin argattu maaliif ilmoodhas asumatti bakka waraanni xiyyaas hin jirre kophaa kaa'ee bakka bootaa xiyyaa dhaqee keemaatti keessa jechuudha. Hayyee kan fuudhi mucaan deemnaa. Hayi mucaa akkamitti fuudhee deemaa makka kaawwasi. Mucaan daa'imni akkamitti qofaa as ta'a. Akka fadhi yaa kan maaltu naan gee miti kainu dhiiraadhaa nyaattee baraati. Akkas miti faayoo. Mucaan daa'ima mucaan waan beeku. Daa'imummaa wayin dhalee dantaa isaatiin dhis yaa magge amma kaanee yaanaa kee. Ilmoo namaatiin akkamitti akkas jettati garaas hin nyaattu daa'imni. Maal garaa na nyaatti xiyyata Yusuf narraa barsiisuun garaa nyaattu Yusuf. Hayi. Sanatti Yusuftu gaafatama bar. Atis yoo kana miti itti gaafatamtaa beeku mucaa daa'ima kana. Laa ammoo kana fuudhee hin deemuunii manke akkanuma yaanaa keenu hoo qarshii isii nyaatteeti bari Yusuf irraa dawaa yoo fuudhuu dadhabde innillee agartuu ilmoo isiidhaa kanan siintee bari. Akkam goota du? Haa ta'uree as badee tana dhiisee deema. Amma yoo taasitti dhifte isheen amma yoo Yusuf hin dadhabde as deebitee mucaa fudhattee badde akkamitti asitti dhiyeessee ofii isii biraa deemta. Akkasiin jalan deemee eegaa deemu ka'e ati sirratti. Ishee eegda daa'ima kana eenyu eegaa iyyuu. Dantaa isii haa daa'imni makkee bar qarshii nyaatte. Daa'imni kun yoo biyyoo fuudhee afaanitti afaan waa tokko hin beeku wallaalaadhaa bara. Waan nyaatuu fedhu adiisu waan na hin qabu. Mee yoo jawwee afaan itti dhufe yoo bineensi tokko as keessatti itti dhufe daa'imni kun hin miidhamu asitti hin nyaatamu. Dantaa isaatti kaa. Qofti faa yoo itti dhufte mucaa kana miidhu. Dantaa qarshii xiyyaa bara maal waan naan gee dantumaa fi ilmoo yeroo kaayyannee feenu. Faa yoo dhiisu mucaan kun yoo guddate bortarii waan si fayyadu faa hojjechuu danda'a. Ilmoon nama fayyadu ilmoo zabanaa faan nama fayyadu bakka ilmoo namaa fuudhinaan hin jeni feenu. Kainu nama bakka Yusuf jiru yaanai. Mana garuu garaan nan danda'u. Beektee fuutaan deemtuun hin jalaa kainuun. Akkamitti kana sitti dhiisnee deemna kophaa? Aboo ilmoo zabanaa mataa nama nyaatte feenu irraa dhiisi feeni yaa. Baay'oo dhiisi aduun kun asitti ajjeesamu. Nyaatuu feenu. Kai makkee. Nama deemna jettee? Eeni anaa kootu karaa si nyaatti ni koo. Garuu as deebi'ee ilaala baay'oo. Daa'imni maal jechuun wal'aantuudha bara. Laafini bakka fayyisuun dhiiga sirraa yaasa sanyatti immoo taati bishaan kuma yoo farda saba. Yakki akkas miti faayoo Yusuf himu. Yoo daawwattoota keenya jiru jira. Ati ittuma dhiyaatu gisee inni sirra naqee. Laga sirra naqaa oolu anillee achiin gisee inni asii sitti naqa ji'an deemee fayyadiyyaa akkanuma qabu ta'a. Garuu itti dhiyaachuu hin danda'u maaliif hoo jettee
Fooxaa sanirra wayii jira. Bishaan santu jira. Bishaan sanitti inni addunyaa tolfaatti. Hayyee. Ati sirra taanaan naqu sirra gisee nannaqee ijjatan teeffaan kanneenii fi kootii kee kanarra taanaku. Hayyee. Kun olaa bakka jiru halee anatti arge sinjisan qoonqoota kan arganne bishaan takkan arganne asii dhukachaa dhammaan tan akkana yaane itti dhiyee ati si taanaku anjara kee biyyaa shorreessee. Har'a harkaa fixuu qabna adda. Dawaan irraa dhumatu gisee dawaan irraa dhumate nuutu akka godhubee hafuuf. Hayyee. Ani suuqee yaallamee qoonqoo wayii kun arganne farakkina hayyirra dhaabbatee taa'u. Hayyee. Afaan hundi goggogee akkanatti haalaa irraa qubana qabu. Addanaan gadi naanna'ee addanaan gadi. Asiin gadi bu'i. Kottu gadi bu'i. Ati miti boolla atitti argite. Kun waan akkana mul'atan gartuu ati sana gartuu. Argaan jiru ana meenetti mul'isime. Samaggee maal taate? Hidhiin goggogdee akkana mul'atte ija maal taate maggee? Ina gartuu. Inni sun isa. Eegaa. Arge amma arge. Goggogdeedha akkana irra taafaan qadhaabbe. Argeen jira. Amma akkam goonani beekaa? Jaanete. Ani tokko kobla. Kiseen rifatee akkana jee. Amma kameeraa hiyya malee inni hin argu. Maggee qubaatee. Amma Yuusuf hirkaa dura fixuu wayyamu kiyyaa kaameraa sana rukunnee kaanee hirkaa fixuu wayyu. Akkasii miti. Ani amma siirii dibadhee inni hin argu. Kameeraa hiyya bichaa na arga. Siirii dibadhee yoo naqe maggee qubaatee dhufte jee gammada inni amma maggee asitti itti godhee waa balleessi jee gisee inni gammadee dhufe. Maggee silaan siirii dibadhee itti dhaqa silaan qubaatee dheedhee inni gammadee sikkaa. Ismanni silaasii taasifamu keeriyaa fuudhee deema maaliif bishaan sun wanni inni harkaa qabu sun hin dalagu siiriitii jenarraa wanni gooti ni barachite jechuudha. Sheexanni hin dalagu achitti giseen an akkasii dhaqe sila amma sila hanga asii achi deemu kana kameeraa malee namni na argu hin jiru giseen achi isa bira dhaqe siiriin tiisunarraa baddee anuma agaraa saniifuu sila amma ati itti dheenyeeti giseen asiin sinaan asiin. Bishaan gisee nan naqe sittis gisee naqe narraa akka qaamukee irra sirra hin buune. Jetan ta'e dhoofadhuma afaanitti lallabii amma laal sagaleetiin na dhageeti akkana gurra baquun gajjee man kennu arguu jira. Hayyee. Achi jalatti siquu wayyuu laa bakka kanatti. Asirraa gaqeenye ammaan sana akkam goona ni beeyta. Jalleetti dhanya ati harka keetii fi fuula keetirra akkas hin buune. Wanni kan guutuun hin mul'atu bakka keessa keetii. Harkuma kan keetii fi fuula kan kee morma keetirra akkasii. Hayyee. Bakka bira sinagoo aadiidha. Maaliif hoo jettee